Bukaayoo Saakaan bara kana taphataa cimaa Arsenaal jechuun ni danda'ama. Maartiin Odeegaard illee dabalatee jechuudha. Kontiraan isaa dhiyootti xumurama kan Saakaa kanaaf taphataan kun ammallee ijoolleedha umuriidhaan jechuudha. Arsenaal haga bara 2028tti kan turu kontiraata waggaa 5 haaraa Bukaayoo Saakaa walitiin mallatteessee jira. Taphataan kun lammii Ingiliz ta'e garuu maatiin isaa Naayijeeriyaa irraati. Meeduun kan biraammoo waa'ee Niwukaasildha. Shaampiyoon liigiitti dabalameera. Kaleessa Niwukaastil Leester Siitii waliin qixa waan xumuraniif galchii malee jechuudha. Qabxii 70 sadarkaa sadaffaarra ta'anii jiru. Kana booda Maanchister Yuunaayitid qabxii tokko qofaadha kan barbaadu. Sanirraatiin kan hafe sadarkaa sadaffaa Faatiin xumuruurraatiin kan hafe hirmaannaa shaampiyoons liigii isaanii mirkaneeffatanii jiru jechuudha. Kunis seenaa kilabichaa keessatti qabxii isa olaanaa yookaan immoo kan jalqabaati jechuun ni danda'ama. Gara pirimeer liigiitti yeroo deebinu kilaboonni tokko liigicha keessaa ba'aa jiru kan akka Saawuzamtan kilaboonni kan biroon kan rakkoo kana keessa galanii jiran jiru. Taphni kun Everton irratti qofa hundaa'a. Kilaboonni haga amma jiran carraa ooluu isaan qaban Leeds Yuunaayitid fi Leester Siitiin. Yoo Everton mo'ame qofadha. Isaaniyyuu sanas ta'eyyuu yoo taphoota isaan hafan tapha tokko qaban sana yoo mo'atan qofadha kan isaan Premier League keessatti hafuu danda'ani. Premier League keessatti Everton taphataan Bournemouth wajjiniitiin qabat. Leicester Citynis ta'e Leeds United taphoota hafan mo'achuunis isaanitti cimuu ni danda'a. Kanarraa kan ka'e Premier League keessatti hafuu abdiin jedhu hagammaatti hin jiru. Kaleessa osoo mo'atee jiraate Leicester City Newcastlein carraa liigicha keessatti hafuu xiqqoonii qabaata ture. Amma garuu Premier League keessatti waan garii bu'an natti fakkaata. Dhimmi kan biraanii dubbii ta'ee jiru waa'ee Vinicius Junior'dha. Taphataa Real Madrid kan ta'e gurraachadha. Jibbi sanyummaa keessumaa dhiyeenya kana tapha dilbata gaggeeffametti Valeenshiyaa isarratti baay'ee jibba sanyummaa mudate sanaan hordofee namoonni sadiiyyuu to'annoo jala oolfamaniiru. Mee isarratti nutti himee wanti kun laaligaa keessattis hin baay'ata. Laaligaanii jibba sanyummaa qaba kan jedhuun komateeras. Laaligaan kanaan dura liigii Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi ta'e amma bakkatti sanyummaa leellifamu ta'ee jira jedhee Instagram isaarrattis barreessee ture aariitiin. Vinicius Junior'n arrabni sanyummaa yoo mudatu kun kan jalqabaa miti. Irra deddeebitiinidha kan isa mudataa ture. Kanarraa kan ka'e kaardii diimaas argatee jira. Miira isaa to'achuu hin dandeenye. Biraazil keessatti illee deeggarsa isaaf qaban argisiisuuf jecha siidaan waa'ee Yesuus Kiristoosiin argisiisu jira magaala Riyoo keessa jechuudha. Jirraa siidaa sanarraati ifni mul'atu jira. Har'a ifa isaarraa dhaamsanii oolchaniiru kana jechuun deeggarsa viiniidhaaf qaban argisiisuutiif jechuudha. Garuu dhimma isaanii miti warri kubba miilaa bulchan Speen keessattis kanaaf xiyyeeffannoo guddaan arganne jedhee viiniin komatee jira. Eegaanii Speenis namoota to'annoon irra oolfame kanarratti himata yakkaa dhiyeessuuf hin dhiyeessuu isaanii ammatti addan baafamne. Dargaggoota umuriin isaanii waggaa 18 amma 21 jiranidha. Nama 3tu to'atamee jira. Tolee galatoomi jaalala. Galatoomi fira.